Inni tokko waraanni biyya Itoophiyaa keessatti itti fufa. Marii biyyoolessaa kan jedhamu amma taa'aa jiru kana nuyi kanaan dura guyyaa 2-3 dura akkuma dubbachaa ture karaa yuutuubii waraanni itti fufa hin dhaabatu Itoophiyaa keessatti. Mallattoo waraanni akka itti fufu godhan sadiin isinitti har'a. Mallattoo sana keessaa tokko har'a mootummaan federaalaa baajata dabalataa biliyeena 122 baajata dabalataa mirkaneesse. Baajata mirkanaan kana keessa biliyeenni 90 ለመከላከያ ሰራዊት ትጥቅ jedha. Humna waraanaatii fi meeshaa bituu humna waraanaa sana jabeessuudha. Qarshii dabalata ramadame keessa biliyeena 90 biliyeena 122 keessa jechuun dhibbantaan 73 oli waraanaaf ramadame jechuudha. Kun kan isitti agarsiisu dhibbantaa 73 qarshii dabalataa waraanaaf ramadu jechuun waan ajaa'ibaati. Standardii biyya tokko keessatti bajeti waraanaaf ramadamu persentii warra kaanirra kan fooyyee qaba biyyoota addunyaa kana bulchaa irratti. Garuu persentiin akkasii ajaa'iba. So waraanni itti fufuuf akka jiru shakkii kana akkasiin hin qabaanneef jechuudha. Mallattoo lammaffaanii naannolee Affaariif naannoleen Amaaraa olola jabaa hojjechaa jiru. Waraanni sun itti fufuusaa olola gurguddaa hojjechaa jiru. Waraanni irratti geggeeffameera, ammas miidhama keessarraa, gidiraa keessarraa, wantii keessarra jedhanii ololaa jiru. Olola sana duuba Isaayyaas Afeworqii jira, Eertiraa jira. Lolli sun yoo dhaabate kanneen hin buufannetu jira, bu'aa hin buufatan. Kanaafi lolichi dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Sababa lammaffaadha kun. Naannoon Amaaraa, naannoon Affaar, achi Eertiraa dabalatee lolli sun dhaabachuu hin barbaadan. Kun lammaffaadha. Inni sadaffaan amala mootummaa sanaati. Amalli mootummaa sanaa gaafa jennu mootummaa sana keessatti awutookiraatiidha waan ta'eef Abiyyi Ahmadiin waamna. Abiyyi Ahmadiin jaallannee miti kan waamna. Awutookiraat jechuun isatu waan hundaa doomineet godhee jira waan ta'eef. Amalli Abiyyi Ahmad ati booksii isaatti akka seentu malee inni dhufee booksii keetti seenuu hin barbaadu. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa inni Itoophiyaa hubateen Itoophiyaa akka hubattu barbaada. Malee Itoophiyaan biyya yoo barbaadan ummatoonni waliin jiraatu. Yeroo barbaannetti immoo filatanii ofii isaanii biyya ofii isaanii uummachuu danda'u. Diimookiraasii isa jedhu gonkumaa sammuun isaa hin fudhatu. Gareen isaas hin fudhatan, innis hin fudhatu. Itoophiyaas akka biyyaatti osoo hin ta'in akka aayidooliin maaliidha afaan Oromootti ani hin beeku. Waaqa tolfamaa jettu. Waaqa jedhu isaaniif waaqa akka waaqaatti ilaalu. Itoophiyaas jedhan kan haala addaatiin ilaalu. Uummati dhimma isaa miti. Abbaan barbaade yoo dhume Itoophiyaan jiraattuu siin jedha. Itoophiyaan eenyu akka taate garuu hin beeku. Ispiriit Itoophiyaa hafuuraan sammuu isaanii keessatti kaa'an fiizikalii kan hin beekamne sanaan sammuun isaanii qabamaadha waan ta'eef hangati booksii isaaniitti galtutti hanga lubbuun jiraatti waraana warra dhaaban miti. Maaliif? Itoophiyaa keessa uummata hiyyeessa hedduutu jira. Hiyyeessa kana immoo wanta nyaatu gaafa dhabu gara waraanaa deema. Waraanni humna namaati. Humna namaa qabaatteennan hin lolta. Gubbaadhaa teessee wanti taata biyya humna namaati. Kanaafi uummati hiyyeessi kun dargaggeessi kun hunduu waraana dhaqee loluu qaba dirqama gootaa jechuudha. Amma lammiileen biyya alaa hedduu yoo laaltan gaafa namni baay'atuuf kan jaallatan jiru. Maaliif? Dargaggeessi keessumaa humna waraanaati. Biyyaaf leeberiidha. Wantoota baay'ee hojjechuu danda'a. Abiyyi Ahmad kaalkuleeshinii isa kaalkuleet godha. Baay'ee kana ofii uumeen dubbadhe miti. Waa inni jedhu Itoophiyaan biyya hiyyeessa hamma barbaanne dhaabuu dandeenya waraanaa jedhe. Hamma barbaanne waraana leenjisuu dandeenya jedhe. Namni barbaadus didu dirqamaan godha.
Kanaafi waraanni biyya sanatti dhaabateetu osoo gareen amma aangoorra jiru nagaan bu'a jedhee namni keenya sammuunsaa akka of hin daganneefan yeroo hundumaa jijjiirama dhufu keessatti Oromoon jijjiirama fide luuser ta'a. Jijjiirama fideetu maal ta'a? Jijjiirama sanarraa fayyadamaan ta'u yeroo hunda olaanaadha. Jijjiirama biyya sanatti fiduu keessatti Oromoon sadarkaa duraarra jira. Gaafa jijjiirame dhufu immoo jijjiirama sana ala ta'ee kan miidhamu isa. Maaliif? Sila wantan dubbadhe jira. Dhugaa waaqaatiin guddannaa, wantiin guddannaa in amanna. Baay'een keenya waan xixiqqoo amanna, dhugaa nutti fakkaatee amanna. Kanaafi isa kanatti sammuun keenya akka hin jeeqamne. Lama. Waa sadi kaasee dhamti sababoota kana sadan tokko bajannarra ramadame 73 bajanni dabalataa jedhame walakkaa waggaati Itoophiyaadhaaf yeroo ammaa ji'a majjii jechuun walakkaa waggaati bajanni ramadame 73 humna waraanaatiif xixiqqee bituudhaaf 90 billion birra jechuudha. Lammaffaa naannoon Affaariif naannoon Amaaraaf Eertiraan waraanni sun akka dhaabatu hin barbaadan. Sadaffaa amala biyya mad isaan kana sadan. Oduun keenya tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaan biyya Itoophiyaa kan nagaa dhowwate maali? Nagaa bara biyyi qofa miti kan dubbannu. Walumaa gala Itoophiyaa kan nagaa dhorkate dhugaansaa maali? Yoo jenne duraa kaasee uummata isaa guddaa uummata Oromoo irratti mana cufeetu uummata Oromoo irratti mana cufee Itoophiyaa ijaaruu barbaada. Sirni biyya Itoophiyaa. Kan ammaatti Itoophiyaan modern Itoophiyaa jechuu kooti seen durii ofumaa wacanii dhiisa. Modern Itoophiyaan maaf qajeeluu dadhabe, maaf guddachuu dadhabe, maaf badhaadhuu dadhabe. Bara Minilik maaf dadhabe, bara Haile Sillaasee maaliif, bara Mangistuu Haile Maariyaam, bara Wayyaanee, bara Biltsiginnaa maaf dadhabe? Guddachuu yoo jettan deebii salphaan tokko. An Oromoo waan hin ta'eef miti. Oromoon ashaayistee dhugaa isaati. Oromoo irratti mana cufatee Oromoo achitti dhiiseetu Itoophiyaa ijaaruu barbaada. Oromoon immoo abbaa lafaa, abbaa biyyaa, uummata bal'aa, lafa sirrii qabatee kan jiru biyya sanatti abbaadha. Abbaa ta'uu Oromoo mallattoo hedduudhaan argitu. By the way, mallattoo salphaa tokko isiitti hime bara moodernii keessatti Awurooppaa yoo dhuftan jechuudha. Awurooppaa yoo argitan abbootii biyyaa original warra biyya sanaa eessatti argitu beektu? Baadiyyaatti argitu. Baadiyyaa biyya sanaa naannoo magaalaatti kan mana qabu, kan lafa qabu, kan wantii qabatee jiru hedduu isaa kan agartan original biyya sanaati. Magaalaa keessatti afaan isaanii isa dubbatu jaras haa ta'u yoo qorattan dudduuba isaa iddoo biraatii dhufe, biyya biraatii dhufe. Faransaay nama yoo magaalaa keessa yoo qorattan yookiin Raashaadhaa dhufe, Yuukireenii dhufe, Awurooppaa bahaatii dhufe, iddoo adda addaatii dhufeetu Fireenchi ta'ee jiraata. Afaan sana dubbataa, sanatti barumsa isaatti guddata. Ingiliz yoo dhuftan kaapitaal sitii fi magaalonni akka kana. Kantiiboonni illee dhaloota biraati. Original gaafa vileejiitti baatan garuu ummaticha argitu. Anaadaa ummata sanaa baruu keessan naqaa gandan naqa. Magaalota xixiqqoo yookiin immoo gandarra deemtu baadiyyaa jechuudha. Ummata sana dhugaa isaa argitu eenyu akka ta'e. Magaalaa keessa maxxee biraadha kan isin argitan. Amma gara Itoophiyaatti yeroon isinii fidu Oromoon maal nuun jechaa turan? Yeroo dur baalagar nuun jedhan. Baalagar jechuun baay'ise wayi warra magaalaa keessatti wal geessee fi arrabsoo ture hiikisaa. Nama hin qaroomne, nama waan hin taane baadiyyaa jechuudha. Baalagar jechuun garuu direct tirgumiinsa direct hiikni isaa garuu abbaa biyyaa jechuudha. Abbaa biyyaa jechuudha. Kanaafi magaalaa sana keessa warri dhufe kan isaanii akka hin taane beekamaadha. Biyyi sun biyya Oromooti. Oromiyaa qofa miti kanan jechaa jiru. Oromiyaa qofa sitti hin fakkaatin. Baardaariif naannoon isaa biyya Oromooti. Walloon biyya Oromooti. Gondor harkeedduun biyya Oromooti. Baay'eensa
biyya Oromooti. Kibba keessa yoo deemtan iddoo hedduun biyya Oromooti. Maaltu ta'ee uummata mana ga'u kana ga'a. Mana irratti cufaniitu waa'ee isaa dagatanii dhiisaniitu waan kan biraadhaan Itoophiyaa ijaarra jedhanii dadhabu jechuudha. Kanarraa kan ka'e biyyi suni inkassara malee hin buufatu. Maaliif uummata isaa isa guddaa kana dhiiseetu iji isaa gara biraa ilaala. Yoo sirna hunda isaanii ilaaltan amala sana. Kan nama gaddisiisu garuu Oromoo naashinaalizimii keessaan bahe kan jedhu dhaaba maqaa Oromoon ijaarame erga Oromiyaan ijaaramtee kan ol bahee dhaqee akkas ta'uu isaatti nama ajaa'iba. Akkas ta'uu isaatti nama ajaa'iba. Kana jechuun maal jechuudha? Namni Itoophiyaan guddiste Oromoodhaaf hin ta'u. An kana beekaa. Namni Itoophiyaan guddiste jechuun maal jechuu koodha? Abiyyi Ahmediin Itoophiyaatu guddise. Maal jechuudha? Waggaa 14-15tti waraana Itoophiyaa seene. Waraanni Itoophiyaa saayikolojiidhaan, aayidoolojiidhaan, wantiidhaan maal barata? Maal barata? Akkaataan itti hubatu, akkaataan itti understand godhu Itoophiyaa see jettu maaliif? Amaarinyaadhaan barata. Afaan keessaa aadaatu jira, eenyummaatu jira, sloogaanii jira, maalummaa kee ibsa. Fakkeenyaaf amma Giriikiidhaanii seenaa keetti fudhatan Giriik jechuun qaroomni Giriikii baay'ee qaroomina jabaadha. Dimookiraasiin irra jennu wantiin irra jennu baay'ee haala addaatiin ibsama miti. Qaroomni Giriikii kan Roomis jira. Ingiliffi kun afaan Ingiliffaa jettan afaanonni isin ilaaltan afaan gurguddaan kuni Giriikii kanarraa jechoota hedduu fudhate. Wanti descendaantii isaanii ta'eetu dimookiraasii wantoota achirraa dhufan baay'ee fudhate. Afaanonni akka Faransaay, afaanonni Awurooppaa keessa jiran tokko tokko immoo Laatiin irraa fudhatan. Laatiin kun afaan warra Roomaa durii sana. Amma maal isin jechuun barbaade wanti achis dhufa isaa fakkaata. Itoophiyaa gaafa Amaarinyaadhaan ijaaraa dhuftan, waraana isaa dhaabbata isaa gaafa Amaarinyaan ijaaraa dhuftan, Oromoo balleessaa, jibbaa, xiqqeessaa isa kaani fidatee achi jijjiira. Assimileet godha. Isa assimileet godha Daawud deemmoo diina jechaa, ari'achaa, balleessaa as gahee jechuudha. Kanaafi namni dhaabbata Itoophiyaa keessatti guddatu dhaqee Oromoo jibbaa deemuunsaa dirqama. Inooluu jechuudha. Maaliifi gaafa yeroo dheeraa itti himamuu yeroo dheeraa waan sana keessa gaafa tutturaa deemu maal ta'a? Uummata isaarraa fagaachaa deema. Amma Oppidiyoon jennu kuni Oppidiyoon amma nuti haasofnu amma Oppidiyoon har'a bilchiginaa ofiin jette kuni isheen kan Oromiyaa jechuu kooti. Warra Oromoo irraa deemte jechuu kooti. Maaltu akkas isaan godhee jettanii gaafa qorannoo gootanii sirna Itoophiyaatu akkas isaan godhe. Maal godhe? Magaalaa keessa seenanii Amaarinyaa sa'uu jalqabu. Silaagaa mootummaan federaala kan jedhu jiru Itoophiyaa keessa federaala maqaatu jira malee mootummaa federaala giddu galeessa sanatu seera baasee gad erga Amaarinyaadhaan erga. Amaarinyaa sana yoo danda'an inni hiikuu yoo dadhaban immoo sumaanitu mari'atanii waa meeqa murteessu. Seerri Itoophiyaa, heerri Itoophiyaa wanti hunduu Amaarinyaadhaan ba'a. Amaarinyaaf Ingiliffaan. Sanarraa wanta bocamu jira. Miidiyaaleen afaan sanaan jiru. Sana booda Oppidiyoon kee maal taati? Haadha manaa Oromoo hin taane yookaan haadha manaa afaan Oromoo hin beekne fuuti. Hedduun ishee ammani Abbaa Duulaa fi Biraanuu Juulaa kan Oppidiyoodhaan jedhu waraana Biraanuu Juulaa irraa kan dhafe haadha manaa Oromoo nama qabu hin beeku. Hin jiru jechuun hin danda'amu. Including warra Lammaa Magarsaa fa'aa jettan dabalatee jechuu kooti. Nama haadha manaa Oromoo qabu hin jiru. Haadha manaa afaan Oromoo dubbattu jechuu kooti. Qomoon ishee dhimma qoomiti. Kanaafi mana isaa gaafa galu ijoollee isaa wajjin maalummaa isaa wajjin Amaarinyaa dubbata. Amaarinyaa dubbata jechuun sirna wanti mootummaa Itoophiyaa keessa gale. So uummata isaa irraa baqataa deema. Rakkoo uummata isaa maalummaa uummata isaa hin hubatu. Ni dagachiisa jechuudha. Konseptii ani isinitti himaa jiru maalidha? Colonizing structure. Caasa cunqursaa biyya Itoophiyaa keessa jiru, Oromoo irra jiru. Caasaan cunqursaa kuni maal godhe?
Oromoo hedduu dagachiise kan biraatti jijjiire assimileet godhe rakkoo uummata isa dhugaa oriijinaal maalummaa Oromoo sana dagachiiseetu kan biraa gochaa gaafa deemu dhugaarraa fagaachaa deema diina kee ta'aa deema. Kanaafuu silola sitti deebi'e. Kanaaf Oromoo kan cabsu yeroo hundaa Oromoodha. Kan biraa miti. Warri kaan humna sanaa hin qaban. Isa Oromoo cabsu jala garuu dhokatu. Isa jala dhokataniitu shaakala sana hojjechuu barbaadu. Namichi dhufee Oromoof hin hojjedha jedhu Oromoof hin hojjetu. Ageenist Oromoo hojjeta. Fakkeenya waan dhugaa tokko isitti himu. Namni Oromoof hojjetu namni jalqabaa Itoophiyaa keessatti ani isinitti himu eenyu beektu mootummaa akkamii kan Oromoof hojjetu jalqaba dhufe afaan hojii dhaabbilee mootummaa federaalaa afaan hojii magaalaa Finfinnee har'aa jalqabee afaan Oromoof afaan Amaarኛati jedhee mootummaan labsu waan hedduu jijjiira. Afaan qofaanaan jettu sin Itoophiyaa keessatti sirni caasaan cunqursaa afaanii jijjiiramee jennaan wantoota hedduutu jijjiirama. Caasaan cunqursaa afaan Oromoo irra jiru yoo Itoophiyaa keessatti jijjiirame warramma wacan warramma lafa dhiitan kaabaasii ilaaltan kun irratti kufa akka mana hin jiran sana booda caasaan cunqursaa afaan Oromoo irra jiru al tokko ka'ee jennaan waggaa kunnan isaa booda waggaa 15 isaa booda wantoota biraan agartan wanti gochaa deema jechuudha. Dhugaa uummata jiru hundumtuu oriijinaalii isaa barbaadaa deema. Dhugaa jiru dhufa biyyi sunoo in ijaarama. Oromoo irratti mana cufatee garuu kallattii kamiin illee Itoophiyaan ijaaramuu hin danda'u. Gonkuma in ijaaramu. Kana kan jennu wanti siyaasa sanaa morminee miti. Maal goonee miti. Itoophiyaan waggaa 3,000 himattu mana fincaanii qotattee xumuruu dadhabde. Cubbuu isheen Oromoo irratti hojjettetu ishee irratti hojjetaa jechuudha. Amma bajetni Itoophiyaa keessatti ABO balleessuudhaaf ba'e. ABO balleessuuf bajetni bara dargiitii kaasee hanga bara biyya malitti ba'ee kan akka hidha laga Abbayyaa yoo xiqqaate 5 hojjeta. Hidha laga Abbayyaa doolaara biliyoona 4 yookaan biliyoona 5 jedhame san yoo xiqqaate 5 hojjeta. ABO qofa balleessuudhaaf sochiin godhame. Dargiin ABO balleessuuf namoota sammuu qaban namoota biyyattii sana jijjiiruudhaaf murteeffatanii ka'an kanneen akka Guddinaa Tumsaa fa'aa warra dhaqee Karrayyuu barsiise. Eenyummaa Oromoo Karrayyuu deemanii baay'ee Karrayyuu irratti eenyummaaf jabinni Oromoo akka cimee hafu kan godhe namni seera Oromoo keessatti galateeffamuu qabu Qees Guddinaa Tumsaati. Warri beektan beektu Qees Guddinaa Tumsaa. Dargii tajjeese ABO'dha jedhe. Amma akkuma jirutti namoota sammuu qaban fixe jechuudha. ABO'tti wal qabsiise. Inni gaa Wayyaanes jedhee maalis jedhee fokkoreera. Wayyaaneen isa dhuftu waggaa 27 guutuu miidiyaadhaan dhossiti malee lola ABO irra turte. Biyya alaatti jechuudha isin isa biyya keessatti wal lolanii warra Eertiraa fiddee wal lolanii qabeenya isaa saamanii Sudaan keessatti waa meeqa godhanii isinitti hin fakkaatin. Maal goote biyya alaa kanatti shororkeessaa ta'e akka ramadamu biyyoota Awurooppaa wajjin sochii wayyaaneen gootu dippiloomaatonni Awurooppaa nutti maaroodha. Akka jirutti bara see guutuu kanatti fitte. Hindidanii hanga xiqqootti Ameerikaan shawwadamtee oolte yeroo xiqqoodhaaf. Isa booddee hin hafe jechuudha. Akka jirutti dippiloomaasiin yeroo sana dippendi kan ta'u ABO irratti. Sudaaniin dhattee akkaataa itti Mallas amansiistee Sudaan dhattee waan Mallas goote sitti himu waan Mallas Sudaan dhattee goote. Ani wantiin dippiloomaatiin wantiin Sudaan tokko waa hin natti himu. Oromoon Musliima jennee tuunaan jedhe.
Oromoon baay'ee Musliima jennee nu Musliimummaa kana jabeessinaa jedhe. Deeggarsa guddaa goonee dha baa'uudha. Mallas dhuftee isaanoo Musliima miti warra Protestaantiiti. Isinii nu isin miidhu East Afrikaa yuun jijjiiru nu sirna keessaniyyuu nuun jettee. Jaratti warra mishineerii Ameerikaa ta'e are iseenmaa barbadeessuu qabna jenneetu kaaneedha. Amma gaa Oromoo keenya keessaas yeroo sana ilaalcha akkasii kan qabu hedduu ture. Ilaala akka Oromootti kan miidhamne maqaa biraa nutti kennu. Lixaanat akkas nuun jedhu, Baarat akkas nuun jedhu, Maalat akkas nuun jedhu. Oromoo keessa garuu sun hin jiru. Ideoloojii Oromoo keessa namooti xiqqoon kana yaaddu wallaalaan jiraachuu danda'a. Wallaalaan meeqa jiraachuu danda'a. Amma ona fudhattanii nu maatii keenya maatii keenya yoo fudhattan jechuudha. Ani maatii Ortodoksii keessaa maatiin qabaa. Musliima maatii hedduun qabaa. Protestaantii maatiin qabaa. Kallattii hundaa yoo dhuftan garuu nuti Oromoodha wal jaallanna. Yoo barbaanne walitti fokkorra seen kun iddoon kun sirrii iddoo kanatti akkas jennee wal wanti taana. Gaafa mana isa Musliimaadhaan hin sagannaa hin faarfannaan kadhan. Inni Musliimaa gaafa mana keenya dhufu bakka laannee fi sagadee wanti ta'e waa tokko ilaalcha wanti akkasii hin qabnu. Warri siyaasaa garuu ilaalcha akkasiitiin kan Oromoo wanti gochuu barbaade tureera. Hin taane Oromoon cabsee darbeera. Cabsee darbeera. Amma gaa maal isiniin jechuufi Itoophiyaan walumaa gala Oromoo irratti mana cufatte. Oromoon bulchuun Itoophiyaan jijjiiru. Namni Oromoo ta'e Itoophiyaa bulchuun Itoophiyaan jijjiiru. Itoophiyaa sirna Oromoo fi dhugaa Oromoo fudhattee uummata see guddaa kana, uummata Oromoo jabaa kana, uummata hammana bal'atu kana fudhattee dhugaasaa hojiirra oolchitetu jijjiiramuu danda'a. Nuti Itoophiyaa irraa maaliif dhugaa qabaanna beektu? Gabaan Itoophiyaa nu dhabaa jiru. Amma Izeemaa warra jettan duuba paartii Izeemaa duuba Guraageen maaliif dhokattee Itoophiyaa tokko goona lammummaa minaamin jettee maaf caffarti beektu? Guraagee dhabaa jiru dudduuba isaa dhokattee kan jirtu. Guraagee fi Oromoo wal makaan Amaaraa fi Oromoo wal makaan keessa jijjirti. Garuu Izeemaan paartii Guraageeti. Maaf akka jetti beektu? Nuti consumer populationidha. Irraa binna. Nutu daldala isaanii guddise. Nutu qabeenya isaanii fure. Irraa bitee bal'aadha Oromiyaan. Bitee hundumatti distribuut godha. Karaatti biyya laati dhufu hin qabu, hin beeku. Importerii miti baay'eensaa. Reefuu seenaa jira malee. Akka jirutti qabeenya isaanii teenyee guddifnee Guraageef Silxee nutu guddise. Goojjamee nutu guddise. Nutti gurgurate. Nu wantii ta'e. Teenyee marraa binna nuti. Maaliif? Nuti cash croppiidha kan qabnu. Natural resourceidha kan nuti gurgurannu. Midhaan gurgurraa. Midhaan qotamee dhufutu gurgurraa jechuudha. Itti dadhabnee qonnee gatii rakasaan isaanitti gurguran. Isaan nurkaa fuudhanii gatii guddaadhaan magaalotatti gurguratu biyya laattis erguu jechuudha. Exporterii bunaa 98 ani beeku keessaa hanga bara 2020tti amma beeku. Hanga bara 2020tti exporterii bunaa Itoophiyaa keessa 98 beeka. Oromoon nama lama. Oromoon nama lama. Bunni garuu Itoophiyaa keessatti kan oomishamu 65 Oromiyaadha. Yoo xiqqaate 65 Oromiyaadha. Ilaala nuti gabaa taaneefi jirra. Achi taa'ee nu shawwadee nuti taphatu. Mootummaan biyya sanaa afaan keenyaan seeran baasu. Oromoo fi faranjii tokko wal bira qabda Itoophiyaatti eenyutu caalatti Itoophiyaawii ta'a beektu? Faranjii sana maaliif? Seerri paarlaamaan Itoophiyaa baasu Amaarinyaa fi Ingiliffaan ba'a. Amaarinyaa fi Ingiliffaan ba'a. Namni afaan Ingiliffaa dubbatu Oromoo caalaa Itoophiyaa keessatti fudhatama qaba. Namni afaan Ingiliffaa dubbatu Oromoo caalaa Itoophiyaa keessatti fudhatama qaba. Itoophiyaa hubachuu danda'a. Maaliif Oromoon afaan isaatiin seerri ba'ee fi hin beeku. Seerri biyya sanaa immoo kan ba'u paarlaamaadhaan. Paarlaamaan biyyi sun immoo biyya tootaaliiteeriyaaniidha. Ahadaawwiidha biyyichi. Federaalizimii isa jennu feekiidha baay'isee. Feekiidha. Inni hojiirra hin oolle. So financial policy
poolisiin dinagdee, imaammanni dinagdee, imaammanni hawaasummaa, imaammatni hundumtuu biyya sanatti ba'u afaan Amaarinyaatiin ba'a, afaan Ingiliffaatti qabu. Oromoon walakkaa biyya sanaa yookaan walakkaa ol ta'e biyya sana keessatti imaammata ba'u hin beeku. Yoo assimileet ta'uu baate jechuudha. Yoo maddammarii Abiyyi Ahmed ta'uu baate tokkotarra maddammarii Abiyyi Ahmed hin yaadadhu warra wajjin dubbachaa ture keessa yaa Abiyyi Ahmed maddamar wada maddamsas talawwaxee naan jedhe. Maddamaru wada maddamsas ነው የተለወጠው. Edaama jedhee gara balleessuutti fide. Yoo isa ta'uu baate Oromoon afaan isaatiin seerri hin baaneef jechuudha bare. Osoo dhugaa qabaanne yeroo akkasii qarata kaffaluu diduu mirga qabnaa. Biyyi sun kan keenya miti falmuu mirga qabnaa. Waan barbaanne gochuu mirga qabnaa. ABO'n egaa isa kana hubate. Dhugaa ABO dhugaan Itoophiyaa akka paartiitti ABO bira jira kan jennu kanaafi. ABO gaafan jedhu kafaa mormuu miti kafaa wajjinuma jirra. Zesemnu alirraa fageenya wanti hin qabnu. Dhugaan Oromoo akka paartii siyaasaatti dhugaan Itoophiyaa ABO bira jira. Kana ABO'n jaalladheef miti wantiidhaaf miti dhugaa isaa tochi. Dhugaan Itoophiyaa keessa ABO bira jira. Akkasitti ari'atame akkasitti wanti ta'e maal jechuunsaa kallattii ittiin biisuun ijaaramtu waan barbaadeef Oromiyaa cituu secessionisti soban by the way soba Oromiyaa to'ate uummata isaa keessatti hojjechuu uummata keessaa waan ka'uuf laphee uummataa keessa waan jiruuf warri gubbaa'u achi ta'anii wanti ta'u. Kanaafuu wallaalaa nurratti ijaaraa deemu jechuudha. Baay'ee waan taaneef wallaalaa nurratti ijaaraniitu wallaalaa nu keessaa yaa'e ijaaraniitu yeroodhaaf waatti kennanii konkolaataatti kennanii isa booda jireenyaan argadheetti fakkaate kufaatii hin jirre kufaa jechuudha dhumarratti. Dhumarratti wantoo keessa dhaqee galaa jechuudha. Waan hin jirre keessa galee of jeeqaa jechuudha. That is the way. Akkamitti caasaan cunqursa biyya Itoophiyaa keessatti akka hojjetu sitti muufi. Cunqursaan kuni Oromoo qofa irratti hojjeta isa jennuuf. Cunqursaan biyya Itoophiyaa hunduma irratti hojjeta. Uummata hunda. Kan Oromoo adda kan godhu maali? Oromoon bal'aadha. Abbaa biyyaati guddaadha. Tokkodha. Lammaffaa Oromooni humna qaba. Humna isaa inni iyyuu beekuu dhiisonna garuu Oromoon humna qaba. Maal jechuudha? Guddinas waan qabuuf lafa sirriiras waan jiruuf uummata humna qabu waan ta'eef humna isaa kana walitti fidee jennaanii mootummoota kana waan jijjiiruuf mootummaan kaatu hundumtuu ijisee Oromoodha. Maaliif? Oromoo yoo rukunne malee nurratti kaa'adha. Kanaaf baramma wayyaaneen Oromoo xiqqeessuudhaaf wanti wayyaaneen hin goone hin jiru. Oromiyaa xiqqeessuu fi wanti seen hin goone hin jiru. Achiin Hararii jettee dhufte asiin Direedawaan federaala jala galuu qaba jette karaa Booranaatiin Moyaaleen kan Sumaaleeti jette asiin karaa Beneshaangul beekii faa dhufteetu kan Beneshaangul nuun jechaa turte beekii bakka itti dhaladheedhaan beekii bakkarra ABO'n hundee godhate itti ijaarame biyya guddaadha baay'ee achi dhuftee kan Beneshaangul nuun jette Oromoo malee hin beeknu bara. Wanti bira ummati maa'oo koomoo wantoon nu wajjin jiraata waan tokko wantoo addaddummaa wanti hin qabnu nama addaddummaa qabu hin jiru afaan Oromoo dubbataa tokko namni sirratti maal yaadu hin jiru dhuftee akkas jechaa turte wayyaaneen jechuudha. Kanaafaa fidde namoonni keenya beektonni irraa ari'an hanga Oromiyaa xiqqeessuuf hojii gurguddaa hojjette. Kun maaliif aangoo kootti dhufu kan jedhuudha waan kan biraa miti hinaaffaadha jibba sodaadhas. Oppidiyoon Oromiyaa keessaan bee jettu Oromoo irratti waan hedduu hojjette. Har'a biyya mad Oromoodhaa abbaa qoonni haadha qoonis kan Oromoodhaa miti yoo biyya inni itti beekaaf tokko. Har'a garuu Abiyyi Ahmed kan inni irratti mana cufee jiru sadarkaa tokkoffaan Oromoodha. Protestiin Oromiyaa keessaa ka'u mootummaa kootti bu'a jedhee waan sodaatuuf.
Mee dhugaa tokko walitti himna mee warri biyya jirtan. Amboo maal jedhe Abiyyi Ahmad? Amboon New York keenyaa jedhe. Amboon New York keenya jechuun maal jechuudha? New York financial center addunyaati. New York mootummoonni gamtooman waajjira olaanaan isaa achi. Poolisiin ittiin addunyaan kun wanti taatu achi ba'a jechuudha. Amboon New York keenyaa jennaani harka cabaccabeef namni. Anni hoonaa godhaa gaafasuma shakke. Bakka dursinee shakkina nuu gala bakka oppidoo keessaa nama ba'u nama oppidoo ta'u ta'ee wanti ta'u hin amannu. Nama oromummaa isaa adda sirriitti hin baafne ilaalcha isaa sirriitti hin amannu. Akkas jedhe miti amma waa'ee Oromiyaa cabsuu isiitti mara. Har'a Amboon akkamime mee warra Amboo jirtan of ilaalaa. Amboon New Yorkidha moo Kaashmiiriidhaarra? Kaashmiir jechuun bakka Indiyaa fi Paakistaan itti wal lolan jechuudha. Dangaa isaanii irra ta'ee kun kan kooti jedhanii Kaashmiir kan jedhamtu irratti wal lolu. Paakistaanii fi Indiyaan lachuu niwukileerii qabu. Lachuu dur kolonii Biriteen turan. Kaashmiir irratti wal lolu. Iddoo baay'ee ajaa'ibaa loltuu hedduun achi buufatee jira. Bakka waraanaan eegamu jechuudha. Amboon irra Kaashmiir moo New Yorkidha? Cheek godhaa warra jirtan. Ani ragaa qabna. Amboon Kaashmiir irra. Amboo Kaashmiir godhaniiru. Kana jechuun jiru. Nama jooroo xabii warra jedhan warra tittikaa warra basaastuu hedduutti gadhiisanii kan hidhatee waraana bakka dhossanii itti gadhiisanii nurratti kaa'aa jedhanii akkasitti eegaa jiru. Tokkitti waa taanaan hin ajjeesu. Maaliif eliitiin amma Oromiyaa irra jiru Amboodhaa ba'e. Baay'eensa Amboof naannoo sanaa kan yaa'edha. Eliitiin aangoo qabdu Oromiyaa irratti Amboof naannoo sanaa ba'e baay'eensa. Garuu Amboo maal godhe? Kaashmiir godhan. New York hin goone. Amboodhaaf warshaa tokko dhufanii bananiiru. Amboodhaaf dhufanii jijjiirama maalii fidan? Maaltu ta'e uummatichaaf? Waa tokko hin taane namicha keessaa bitatanii fidanii birrii kennanii fi daldala jalqabee akkas godhi nama nuu biti jedhanii godhanii dhufu ta'uu danda'a. Ishee akkasiiummaa hin dandeenya meeqan keenya. Ishee akkasii kootu ta'ee bakka isaa turre bari. Dhugaan uummata keenyaati kan keessatti dhalannee guddanne kan nu gubu. Uummata keenya isa gidirfame. Isa rakkate isa hiyyumaaf gidiraa keessaa baasuudhaaf dhugaa uummata sanaa deebisuudhaaf. Uummata duddi gadi cabe. Cunqursaan dudda gadi cabsisan ol kaasuudhaaf malee dhuunfaa keenya otoo ta'e immoo dhuunfaan jiraachuutti hunduu hin danda'amu. Amma yeroo akkasitti as baanee dubbannu inni kaan nama hojii dhabe inni kaan ulfina miti miidiyaa isa gurguddaatti faa dubbadhu siin jedha inni kaan maal godhifa waan akkasii siin jedha namni. Ulfina dhabnee miti yookiis haasaa jaallannee miti maal jaallannee miti dhaloonni garuu hin hubata. Dhugaa Oromoo dabe warri dhugaas gurgurate warri maal godhe yeroon inni itti deebi'u hin dhufa. Ofumaa dubbanna miti. Garuu caasaa cunqursaa biyya Itoophiyaa namni akka hubatudha. Ammas Oromoon wanti inni shawwadamuu hin qabne. Osoo Jawaar Mohaammed dhaqee muummicha ministeeraa ta'ee Oromoon sirbee hin jijjiirame jedhee caffaruu danda'a. Osoo marroo fiddee keessee akka gochuu danda'a. Dhugaa jiru isiitti himu. Eenyu abbaa barbaade dhaqee sirna Itoophiyaa irra kaa'e. Hanga jijjiiramoota gurguddaa beekamoo innis maal afaan Oromoo ila isee kana irratti akka hin daganne wanti kun caasaa hedduu waan jijjiiruu fan akka isin jedha. Afaan Oromoo Itoophiyaatti afaan lammaffaa miti. Ila Abiyyi Ahmad faa amma kaadireen bilisiginnaa karoorrisee afaan Oromoo afaan lammaffaa gochuudha. Karoora isaaniiti kun baay'isee. An karoora isaa beekaa isitti hima. Afaan Oromoo afaan lammaffaa gochuudha. Afaan Oromoo afaan lammaffaa hin barbaadu. Afaan Oromoo afaan lammaffaa miti. Afaan Oromoo equally waan hundaan jechuudha. Walqixa Amaarinyaa wajjin kallattii hundumaan walqixa mootummaa federaalaa keessatti magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbilee
mootummaa hunda keessatti afaan hojii ta'uun dirqama. Sirni kun gaafa gubbaa jijjiiramu waa'ee afaanii qofa yaada namni. Wanta hedduu jijjiira. Dinagdee ni jijjiira. Akkamitti? Har'a sirna mootummaa federaalaa 80% qabatee kan jiru warra afaan Amaarinyaa wanti ta'u Oromoo kan hin taanedha. Oromoon Amaarinyaa beektu immoo 100% xiqqoo achi keessa jirti. Ani ministeera dhimma alaa galee kan hojjedhe Itoophiyaawii waan ta'eef qofa miti. Amaarinyaa waan hin danda'eef. Isayyuu Amaarinyaa Kwaayira faatti baranneeti bari. Naqamte preparatoriitti yeroo barannu Amaarinyaa sirriitti hin beeknu. Beektuni? Wanti itti baranne. Maal isiniin jechuu barbaaditanii? Sirni afaaniis yoo jijjiirame caasaan cunqursaa Itoophiyaa keessaa hin jijjiiramu. Sadarkaa tokkoffaatti gaaffii sanaa. Sirni dinagdee hedduu jijjiira. Ijoolleen keenya hedduutu dhaabbata sana seenaa. Uummanni keenya waa'ee dhaabbata sanaa hubata. Maalummaa dhaabbata sanaa barama. Dhaabbilee hundumtuu achiin hojjetu. Akka jirutti wal jijjiira wanti isaa. Achi ciree wal fixaa jechuudha. Indiiga haadhase. Jarri amma Oromoo jibbanii Oromoo irratti qabsaan kuni linkiin isaan qaban waa lama qofa Itoophiyaa keessatti. Cunqursaa gadi dhaabuudhaaf. Kominizimii gad dhaabuudhaaf baay'ee. Sirna kominizimiif waa lama fayyadamu. Tokko Amaarinyaadha. Amaarinyaa fayyadamu. Amaarinyaan isaaniif biizinesii guddaa isaanii uumeera baay'ee. Amaarinyaan biizinesiidha isaaniif. Maaliif? Amma Oromoon keenya isa tafaa Oromoon dubbattu dhiisee achi dhaqa. Kitaaba isaa Amaarinyaa bitaa. YouTuubii Amaarinyaadhaan namni YouTuubii banate nama meeqatu ilaalaafi? Miti? Meeqatu ilaalaa nama YouTuubii fuulli koo mul'anne nan qaba wantoodhaan Ingiliffaan jechuudha. Afaan Ingiliffaa YouTuubii fuulli koo mul'anne nan qaba. Guyyaa tokkotti 15,000 meeqatu ilaala YouTuubii koo hin beektan namatti muus hin barbaadu. Afaan hin mul'adhu fuula koo nama hin beeku. Wantiidhaan garuu qaba. Isa kana irratti maaltu ta'a beektu? Namoota hedduutu ilaala. Wanti baay'ee irraa argadha. Kan Oromoo dhattanii keessan 20 yookiin 100 yookiin sirba fa'aa ilaala malee yoo waa'ee poolisii dubbattan, yoo waa'ee imaammataa dubbattan, yoo wanti gurguddaa dubbattan hin ilaalu. Isa Itiyoo silsaa Sool silsaa dhaqee ilaala. Maaliif? Impaaktii sanaadha baay'ee caasaa colonizing structure jennu sanaadha. So itti daldalatanii jechuudha. Warri caasaa koloneeffattummaa Itoophiyaa keessatti dhaaban kun nuun daldalatan Amaarinyaan irratti daldalatan. Kanaafi linkiin Amaarinyaa al tokkicha citee jennaan afaanii abaduun jennu garuu inni qofti Itoophiyaa keessatti iddoo qabaachuu dogongora. Linkiin sun al tokko cabee jennaan akka jirutti mooraalii isaanii kufa. Tokko jedha. Linkii lammaffaan isaan fayyadaman amantaa Ortodoksiiti. Ortodoksii keessatti immoo Oromoon Ortodoksii ta'e hubatee siistemii sana yoo irraa rukute hin sirraa jechuudha. Linkii isaan qaban kana inni sadaffaaf inni guddaan caasaa mootummaati. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa namoota afaan Amaarinyaa dubbataniiti. Jaallannu jibbinus Itoophiyaa jechuun mootummaa federaalaa Itoophiyaa jechuun mootummaa namoota afaan Amaarinyaa dubbataniiti. Kana eenyu mormuu hin danda'u. Definition isaa nama beekeef. Afaan Amaarinyaa immoo namoonni dubbatan egaa istaatiksii warra wayyaaneetiin bara 2007 hojjetameen 29 qofa. Kanaafuu mootummaan biyya Itoophiyaa yoo 30 illee jennu 70 bakka hin bu'u jechuudha mootummaan federaalaa biyya Itoophiyaa. 70% Itoophiyaan population bakka hin bu'u jechuudha. Kanaafi mootummaa federaalaa gaafattan mootummaa Oromoodhaan wal beeku sirna Oromoof hojjetu miti kan amma jiru. Mootummaa Amharic speaking people kan saaniiti. Amharic speakers government. Mootummaan federaalaa, mootummaan Finfinnee jarri kun akka hin cabneefitu qabsaa'u. Nummoo wallaalaan keenya achi taa'ee abbaa gadaatu bulcha.
abbaa gadaa dhiise abbaan eenyu kan abbaa gadaa olii maalidha? Abbaa mudaati. Abbaan mudaa dhufee bulchee afaan koo dubbatee sirni mootummaa sana lafa koorra taa'e lafa kooti kan inni fudhatu qabeenya kooti qoshashaa anatti gata waan hundaa wantii godhe afaan kootiin garuu mootummaa hojiin dhaabu yoo ta'e hojiin hojjetu yoo ta'e kun mootummaa ormaati bare amma ko oromoo waan isin ajaa'ibu yeroo tokko tokko in maraatee oromoo kan isin jechisiisu oromoo waa'ee Itoophiyaa kana wantii ta'u lafa dhufanii sirratti ijaarratu. Magaalaa Finfinnee fudhadhaa. Amma Garjiin dheengadduma dhiyoo kana Oromiyaadha bari. Kotobeen Oromiyaadha. Qaallittiin dheengadduma Oromiyaadha. Bara Dargii dhiisa. Haayile Sillaasee dhiisa. Dheengadda. Qaallittiin Oromiyaadha. Har'a naannoowwan kun hundumtuu magaalaa Finfinnee jala galuu isaanii qofa miti. Aadaa uummata achirraa buqqa'ee afaan uummata achirraa buqqa'ee eenyummaa isaa hunduma isaa in awwaalan. Genocide jechuudha. Hunduma isaa awwaalanii Amaarinyaa godhatanii galii irraa argatu gabii irraa argatu handhuura keera dhufanii ta'anii achitti yoo ta'e waldaa afaan Oromoo wanti batte Finfinnee keessatti banuun qabudhanii sirratti ka'u. Ampaastara waldaa tokko siittan himu. Charchiidhaan nama Ameerikaatti guddate. Ameerikaatti guddateettu Finfinneedha. Finfinnee keessatti afaan Oromootiin nama waldaa banuun jaalladhu jedhe. Inni waldaansaa waan isin ajaa'ibu keessaa nama akkas jedhu kun waldaan inni keessaa tajaajilu Ingiliffaan tajaajila. Ingiliffaa fi Amaariffaan tajaajila. Finfinnee keessatti nama afaan Oromoon banachuun sirrii miti. Ani gaafasii ka'een isittan hima. Sirni warra Abisiiniyaa completely Oromoof diina jedhee gaafan fudhadhe gaafasii. Paastara charchiiti natti achi jira. Gurraanan dhaga'e wantoon miti. Achin jira. Ani nan basaasa baay'isawee. Nan naqa charchii hedduun naqa. Siistemii isaa ina ilaala charchii Amaarinyaa. Caasaa colonizing structure keessa jiru moo hin jiran kan jedhu na ilaalan ture. Ani evangelikal kiristaanii achitti guddadhe miti. Tokko tokko wanticha beenna. So nan deeme. Maal jedha? I don't believe in afaan Oromoo Oromic church in Addis Ababa. I don't believe in Oromic church in New York. I believe in afaan Oromoo church in Wallagga. Pastoridha church keessa. Inni kaanoo. Yaa Oromoo manfas ba Yesuus sim kan jedhu jira bari. Kun gaa peentota keessa. Amma gaa jarri kun peentota wantoo miti bari. Wanti sana keessaa dhufan ortodoksii sana keessa ideoloojii jibbaa sanaan guddatu. Achi sanaan guddata. Amma maal isin jechuu barbaadeen? Colonizing structure yookiis caasaan cunqursaa kuni mootummaa qofa miti. Mootummaa irratti hundaa'amanii mootummaa irraa ka'a wantoonni hunduu. Waan mootummaan ta'e waan siyaasii ta'etu uummati sun ta'a. Siyaasi sun waan si cunqursuu fi institutioniin biyya sanaas si cunqursuu jechuudha. Institutioniin biyya sanaas cunqursaa hojjetu jechuudha. Institutionii amantaa godhatte cunqursaadha. Institutionii tajaajila adda addaa kennamatti cunqursaadha. Sirratti hojjeta. Kana booda maal goone? Hin diigne wanti isheen. Sirna afaan Oromootiin amma waldaa Protestaantii fudhattan yuunivarsiitii jalqabe. Focus kan jedhu ijaarre yuunivarsiitii irratti. Focus jechuun Fellowship of Oromo Christian Students. Afaan Oromootiin waaqessa. Focus irra dhaabbata guddaadha. Bara keenya yuunivarsiitii jedhu qabsoo hedduu ture. Akka jirutti institution Oromoo ijaaramuu jalqabe. Wanti waldaa Protestaantii keessa Finfinnee keessatti irra waldaan afaan Oromoo yoo xiqqaate 80-90tu jira. Yoo xiqqaate biyyoota hundarra jira. Colonizing structure amantaadhaan dhufu sammuu kee jeeqa nama baay'ee kana keessa. Colonizing structure siyaasa qofaan hin dhufu. Baay'ee amantaadhaanis hin dhufu. Amantaadhaan dhufa. Amma kan ortodoksii keessatti maalidha? Baltaqaddasee ቋንቋ አይቀደስም siin jedha. Mee dhugaa waaqaa sitti hime? የተቀደሰ ቋንቋ የትኛው ነው? ያልተቀደሰ አከሰዳ ዋቂያም
waaqa akkasidha. Waaqa akkasidha. Mee namummaa reason taati yaada. Yeroo kamitti waaqi afaan kun qulqulluudha kun qulqulluu mitiidha. Afaan hin qulqulloofne hin qaddasamu wedhe. Kana kitaaba isaa jedha Ortodoksii keessatti. Gaafa gara Musliimaa immoo dhufnu Musliimni gaa hedduun afaan Oromootiin baay'ee qabu. Inni sun ideoloojii biraadha gaa ittiin bu'u garuu bara guyyaa dhumaatti namoonni hundumtuu Arabinyaa dubbataa jedha. Ani isa kana ifa manaa godha amantaatti bu'u miti. Namni hunduu Arabinyaa dubbata. Arabinyaa jaallatu jibbus hin dubbataa jedha. Afaan allaatiis hin jedha. An kanas hin fudhadhu. Kunis ideoloojii sana bartee bara dhumaatti dubbachuun kee waa hin oolleef bariisiin jechuudha. Colonizing structure by the way. Protestaantii keessas dur kaatolikii keessaa ture miti waraqata kana yoo goote as geessa kan jedhu Martin Luther faatu diige. Koloneeffattoonni Afrikaa fayyadamaniiru. Amantaa wanti karaa protestaantii fayyadamanii waa meeqa hojjetaniiru. Maal isiniin jechuu barbaadetanii caasaawwan kana hundumaa cicciruu qabna. Akka ummataatti biyya ijaaruudha miti amma qabsoo nuti goonu koo mootummaa kuffisuu miti. Biyya keenya ijaarrachuudha. Biyya bareedduu, biyya toltuu, biyya qabeenya uumamaa qabdu, biyya ittiin bu'amne. Biyya namni baay'een hawwuudha baay'ee. Yoo al tokko ijaarre dogongoroota biyyoota biraarraa barannee muuxannoo bareedaa yoo ijaarre biyya best ta'e tokko qabaanna jechuudha. Sana immoo ijaaruu fi siyaasa qofa ilaala namni social systemii hedduu ilaaluu qabna. Cultural ilaaluu qabna. Wantoota colonizing structure ta'an ilaaluu qabna. Karaa sanitti nama miinen. Maaliif colonizing structure siyaasa qofa miti. Siyaasa sanaan wal qabateetu siyaasa irratti hundaa'ee amantaan isin dhufa bifa amantaatiin. Wantoonni isin dhufa akkuma jirutti sitti dhufa. Warra Profeet ittee waccummaa Itoophiyaa keessatti siittan himan. Dhugaa jiru beekna nuti. Warra amma Profeet ittee waccu baay'een see wanti Amaariyaarra jijjiirtu kuni hunda isaanii miti. Warri waccu fireeshii nama wanti waccitu kun waajjira tikaa Abiyyi keessaati malammalamtee baate. Baay'een see waajjira tikaa wajjin hojjetti. Abiyyiin fudhatama argachiisuuf uummata biratti hojjetti baay'een see wajjin wanti taatee mallatteessitee birrii nyaattee hojjetti baay'een see. Kanneen akkasii beenna. Ani sitti hima. Maal jechuudha colonizing structuring karaa hedduu Oromoon isa kana irratti dammaquu al tokko maaliif siyaasni Itoophiyaa keessaa hundee kan godhatu Oromoodha. Dhimma Oromooti. Ati zaranyaa jedhi maal jedhi Oromoon isaadha manaa kan biraa fuutee maal minaamin xabbaabinna zaraninnati Itoophiyaa minaamin jedhati Oromoo ta'e mana kee dhufa siinis mana kee dhufa. Isa Oromoof qabsaa'u ara tuffatte Oromoo taate wanti taate bor mana kee gala. Maaliif beektu ayyaana wayitu jira Oromoo wajjin. Ayyaana wayitu jira. Warri kaaka irratti jibbantu jira. Maaliif uummata dhugaa wajjin haqaa wajjin wal beeku waan ta'eef warri kaan wantoota isaaniitti aygaxman amma negeetiifaa poozitiifa yoo ta'e minaamin yoo ta'e bobeessaa dhumii dhagaan baatirii aygaxman maaliif wanti keenyatu haqaaf dhugaa wajjin wal qabata. Duuba keenya waaqi baay'ee nu barbaada. Waan hedduudhaaf fayyadna. Warri kaan waanuma barbaadan ta'u. Kanaafi sababa Oromoo taate qofaaf si dhufa siif hin oolu. Qabsooftus dhiistus. Garuu qabsoon nuti goonu siyaasaan nama sana achi kaasuu achi maal gochuu qofa irratti ija keenya akka hin dhiifneef kana dubbadha. Dhaloonni akka baru. Caasaan cunqursaa hedduudha waan ta'eef. Cunqursaan mana keenyaa jalqaba baay'isee. Mana keessaa akka jalqabu beektu biyya Itoophiyaatti cunqursaan mana keessan keessaa jalqaba. Inni mana keenya keessaa inni kan ofii keenyaati. Akka biyyaatti gaafa dhumnusa Oromoo irratti jiruun dubbadde malee cunqursaadha hundumtuu caasaan biyya sana. Kanaaf yeroo hundaa dammaqee dhaloonni keenya dhaloonni qubee maalummaa jiru beekee wantuma xixiqqoodhaan sirbuu osoo hin ta'in lafa ga'uu qabnu goolii keenya sana ilaalaa adeemuun barbaachisaadha kan jedhu.
Kana yaadni koo kana caalaa waan dubbadhe gaarii itti fakkaatu deeqamee kan dubbadhe hin beeku. Yoo gaaffiin jiraate mee nan xumuraa kana booda yoo gaaffii qabaattan na gaafadhaa. Karaa YouTube's na hordofuu dandeessu. Karaa YouTube irra yaada sasalphaa sirriitti wanta baay'ee jira. Websaayitiidhaas na hordofaa. Websaayitii koo wanti koo kana jala argattu. Websaayitii irratti keessumaa biizinasii hojjechuu qabdan, biyya kamitti akkamitti akka hojjettan, maaliif akkamitti akka gootan wantoota meeqatu jira. Yeroo yerootti nan kaa'a. Websaayitii hordofaa. Waa meeqa isin barsiisa. Waa meeqa nama qaroomsa. Dubbisuun baay'ee gaariidha. Wanti gochuun gaariidha. Dhaloota qaroomaa yeroo uumaa deemnu baruudha bakka. Warri yeroo qabda sirriitti waa baruun gaariidha. Kanaadha yoo gaaffii qabaattan akkuma dura barame discussion goona. Gaaffii importantii yoo qabaattan dubbachuu hin danda'ama. Walirraa bara namni waan ta'eef akka wal bira jirruuttidha baay'ee tekinooloojiin kan wanti ta'e. Kanaaf yoo gaaffiin jiraate gaaffii tokko lama ilaalla. Miidiyaa gurguddaa quunnaminaa jedha. Miidiyaa gurguddaa meeqatu na gaafata yeroo yerootti. Kanas wanta miti hin dhiphatin kaasin koo. Miidiyaa kan koo karaa yuutuubii sinumti sheer gootanii yoo baay'istan nama baay'ee dhufa. Maal miidiyaa gurguddaa wanta hin jiru bari. Miidiyaa nama mana kee jira. Isin sheer godhaa nama biraan gaa yoo yaadicha jaallattan. Deebii salphaa miti kun. Sheer godhaa yuutuubii koo gugee miidiyaa kan jedhu dhaqaa hordofaa. Gugee miidiyaa. Gugee miidiyaa jedha. Maqaa kooti yoo wanti taatee isin argattu akka Ingiliffaatti gugee miidiyaadha. Gugee miidiyaa yoo jettan sheeriin godha yeroo baay'ee yuutuubii koo jira. Kana wanta koo kana jalatti sheerii waan godhuuf hin argattu. Isin yoo sheer gootaa baay'istan nama baay'ee bira dhufaa jechuudha. Miidiyaa gurguddaa isa jettan wanti. Warri miidiyaa gurguddaa yaadas akkasii kan ofii isaanii qabu. Imaammata ofii isaanii qabu. Sakkasii akkatti dubbattu kan hin barbaanne jira. Miidiyaan biizinesiidha. Waan baay'eetu jira. Kanaaf isin yoo sheer gootan warras jirtan namoota biraan baay'ee biraan geessu. Tiraafikii baay'ee argataa hin deemaa jechuudha. Kanan isin gaafadha. Yaada dhaloota bira akka ga'u. An miidiyaan biizinesii hojjechuu miti kaayyoon kun. Dhaloonni keenya lafaa ol ka'u waa'ee isaa baraa afaan isaatiin waa argachaa akka dhufu utuu miidiyaa biizinesii yaade waa meeqa hojjechuu nan danda'a. Isa duukaa hin jiru. Warri isa hojjetan jiru. Isaanis baay'ee wanti Oromoo keessatti baay'ee hojjechaa jiru. Isaan hojjetan. Nummoo dhaloota jalaa daayireektilii itti gaafatama fudhanneetu dhaloota qaraa deemna. Amma yeroo argan jechuudha. Eeyyee fayyaa ta'a ulfaadhaa waan na hubattaniif. Dhaloota hubataadha waan ta'eef dhaloota hubataan nama hubata. Kanaaf karaa itti duulleetu caasaa cunqursaa ciraa deemnaa jechuudha. Karaa itti duulla. Karaa tokkicha miti karaa qawweetiin itti duullaa. Yaadaan itti duullaa. Dhaloota barsiisuun itti duullaa. Dhugaa isitti kallattii adda addaatiin duulleetu caasaa cunqursaa lafa keenyarraa cirree kaasna. Mootummaa dukkanaa kanas hin kaasna. Dukkana kan nutti uwwise. Uummata dugda waraanee kan gadi qabe. Addaddummaa uummata gidduutti addaddummaa fide kan wal lolchiise. Isaan kanas ofirraa kaafnaa jechuudha. Hin ka'ummoo hin shakkinaa. Kanaafi fayyaa ta'e gamsiis koo jira. Reefuu na bartaa maalanii nama baay'ee na beekamti. An beekamuu baay'ee illee wanti isaan qabu. Ulfaadhaa.